jedhan maan nagaafachuu jedhanii waan addunyaarra hin jirre nagaafattanii miti nagaafadhaa waan alama kanarra jiru waan ta'eef wanni isin saalfachiisu maaltu jira jedhee nagaafatanii nama nu bira dhufu kana nama qaama harka tokko hin qabne san nama santuu si fuudhuu barbaada garuu nu sarmitaa kaan hin beeknu naan jedhani jennaan xiqqoo ni rifadhe yoo san aga sekandii murtaa'eef cadhisee ka'eeti dura gaafii isinii qaba nagaafachuu keessanii fi galatooma cinqamuu maltanii duraayyuu agana turuu hin qabdanii baga nagaafattanii duraan dursa namni kun maalirraa qaamni isaa miidhame hannaani moo maal waa'ee isaa naa ibsuu dandeettanii dura jedhee gaafadhe naa ibsanii namni kun nama Oromoof qabsaa'aa ture waraana keessa ture ijoollummaa isaa waraana keessatti haala hamaa achi keessatti dabarsee haaluma jireenya hawaasaatu nama beekuu miti achi keessatti akkana ta'ee naan jedhan. Shakkuu bakka ganda shakkuu jedhamu kana osoo isatti gadi hin buune adaaddoo bakka jedhantu jira adaaddoo tana gubbaarra yookiin namni wayii nu arge nama nu arge kana nu bira taree adaa nama diinni ergee akka nuti karaa san dhufaa jirrutti nuti immoo bakkuma adaaddoo kanatti ganda wayiitti gorree dadhabnee ganda kanarraa bishaan wayii fudhannee daqiiqaa 30 waan hin geenneef achi boqonnee karaa sana gabbuune jechuudha. Yoo nuti karaa sana gabbuunu shakkuu dallaatu jira. Dallaa ijaarame ka oobruu jira kan akkanatti wal qabe. Kana gidduu osoo deemaa jiru adaasiin dallaa kana jala daattee nu eegaa jirti. Fuuluma duraa dhukaa sanatti bante. Cinaa keenya lamaanis jirti walitti dhukaafne. Anamma akkuma gurbaan na dura deemu damboobaan dhukaasa banee anillee qabadhee dhukaasuu jalqabeeni gurbaa na waliin bobba'ee jaalma garsaa rukutte rasaasana. Roobatu roobaa jira. Jaakeetti silvarii gurraacha ofirraa qaba. Yoo jaakeetti isa gubbaarraa aarri ka'u ni argama. Leellisaanis gara harka bitaatiin jaratti dhukaasee keessaa bahe. Biqilchaanis girma fuulduraatiin damboobaa wajjin keessaa bahe an kophaatti walakkaa sanatti hafe. Yeroo jalqabaa ani wanni isaa akka itti isaan wal baruu danda'e na dura keenyaa ture bara 2006 an keenyaa gad dhufe yoo san inni already keenyaa jiraayyuu isa baree odoon ta'e yoo isaanuu waliin beeku maatii kiyyatu achi ture isaan bira dhufe namni kun immoo yoo san maatii kiyyaa wal beekaa maatii bira dhufanii argaa garuu waan kana nama kana walitti makamaa waan jedhu san mataa kiyya keessallee hin jiru wanti isaallee sirriitti keessan barree maali maatiin bira dhufa waan jedhu akkasumatti yoo inni dhufullee akkuma keessummaa kamiyyuu keessummeessan keessummeessa malee wanta ana fuudhaa waliin makamna waan jedhullee yaadan qabu ture. Ani kan dhaladhe godina Baalee aanaa Daawwee Qaachan jedhamee amma beekamu achittiin dhaladhe bara 1973 akkumaan dhaladhe maatiin kiyya godaanee gara dalloo mannaatti galee kan inni baree ganda Ardaa Xuxii jedhamuu fi naannoo Hamballa jedhamutti achitti ijoollummaa kiyyaan aga waggaa 10 achittiin guddadhe. Yeroon sun yeroo weeraa Dhoombirii jedhamee beekama. Ijoollummaa wanni argaa guddanne jechuun re'ee tiksinaa, horii tiksinaa, loon tiksinaa, jaldeessa oobruurraa eegnaa, raasaa keessatti kubbaa saaraa taphataa, madrasaatu jira naannoo keenya madrasaa amantaa barannaa. Haala akkasiitiin naannoon kun naannoo qilleensa giddu galeessaa fi mukkeen magariisa bosona Baalee laggeen shonkooraa fi jallisiin garaagaraa jiru. Kana keessatti mujuloo nyaachaa cogee keessa taphataa achi keessa horii daangaa oobiruurra tiksaa haala garaagaraatiin gammachuu aganan jedhamneen naannoo sana keessatti
dabarsinee ijoollummaan akka sanatti guddadhe ijoollee hiriyoota waliin guddadhe hedduu yaadadha yeroo ammaa kana haala akkasiitiin dabarsee sana booda gara bara 1978 booda gara naannoo Yadii jedhamutti maatiin keenya deebi'ee qubate aanaa Gurraadhaa malee jedhamee beekama achittiin guddadhee soodoma akkasitti inuma jiraannu gaaf kaanii warra kiyya gaafatan se'aan quban qabu warri kiyyallee baay'ee cinqamanii intalatan amma yoo gaafanne nama qaama hir'uu kanaa yoo argite nu diduu malti dubartii zabanaati waan jennee gaafanna argite dubartii amma nama sarmitu waan namni jedhe waan ofii jettu malee naan jedhee warri kiyyallee yaada keessa galee dafee nan gaafanne bulaniituma gaaf kaanii na sodaatanii maal inni akkana taatan maal na sodaatan maal na waasi gaafachuu feene si sodaannaa naan jedhan maal na gaafachuu jedhanii waan addunyaarra hin jirre na gaafattanii miti na gaafadhaa waan alama kanarra jiru waan ta'eef wanni isin saalfachiisu maaltu jira jedhee na gaafatanii. Yeroo bara mootummaa Dargiitii fi Shaabiyaan yookaan mootummaa inni wayyaaneen wal lolaa turte sana keessa Dargiin biraa witiddirinnaa guuraa ture. Yeroo sana keessatti ijoollee gannisii adda waraanaa deemuu dandeettu. Umriin ganna 14-15 geetti qabanii kennaa turan yeroo sanatti naannoo keenyatti jalqaba obboleessa kiyya qabanii kan an isaaf sadaffaa jechuudha Aliyyi Muhammadi isa qabanii bakka itti nama filanii kaan irraa hambisanii kaan dabarsan geessanii achii badee gale saniin booda ummanni naannoo san jiru fiigee harkaa baafadhe obboleessi kiyya kun fiigee gara biraa tareedhee qabee sobeena deebisee jechuudha. Achiin booda ani gochi kun natti dhagaamee obboleessi kiyyas qawwee san akka fudhateen if duuban deebinee bosonatti waan lixeef anilleen yeroo waggaa tokko hin caalleen booda naannoo san gadi dhiisee gara waraana bilisummaa Oromootitti makamuuf naannoo sanarraa deebi. Nama nu bira dhufu kana nama qaama harka tokkoon qabne san nama santu si fuudhuu barbaada garuu nu sarmitaa kaan hin beeknu naan jedhani jennaan xiqqoo ni rifadhe yoo san aga sakandii murtaa'eef cadhisee ka'eeti dura gaafii isinii qaba na gaafachuu keessanii fi galatooma cinqamuun maltanii duraayyuu agana turuun qabdanii baga na gaafattanii duraan dursa namni kuni maalirraa qaamni isaa miidhame hannaan immoo maal waa'ee isaa naa ibsuu dandeettanii dura jedhee gaafadhe naa ibsanii namni kuni nama Oromoof qabsaa'aa ture waraana keessa ture ijoollummaa isaa waraana keessatti haala hamaa achi keessatti dabarsee
haaluma jireenya hawaasaatu nama beekuu miti achi keessatti akkana ta'ee naan jedhan. Baay'ee na dhagahame imimmaan kanan jedhame natti dhufee jechuudha hin boo'ee jechuudha. Baay'ee na dhagahame waan kiyya dhiisee gara isaa gaddutti deemiyyuu jechuudha. Nama kana yoo maal ta'e nama kana akkamitti gammachiisa waan jedhu diduu dhiisaati keessa taree waan diddaan mataa keessa na dhufne waan san dhageenna ofuma wallaalee ni rafadhee ni gaddee jechuudha. Higo hannatti akkanan ta'an namni qodu hannatti harki isaa murame nama kanatti ni rumuu jedheen hannaan murame waan ta'eef higa qabsoo Oromootiif harqaama isaa achi keessatti awwaalee higa akkana ta'e anis Oromoodhaan nama saba Oromoo tokko natti dhagahama isinillee hirrifatina baga na gaafattanii jedhee hayyee jedhee haala sanii nama kanaa waliin makamnee yeroon bosona seenu wanti tokko kan baranne jira naannoo sanatti yeroo dargii jalaa dheessinu ijoollee guruppiidhaan nama 5 taanee 10 taanee gandarraa fagaannee gara baatii 2 baatii 3 haga loltoonni ummata qabalee keessa ganda keessa deemanii qabanii galan ofirraa gara magaalaatti deebi'anii baadiyyaa keessa lafa fagoo ummatarraa fagaannee jiraataa turre. Kana ammoo muuxannoo waan qabuufi achirraa eega bahe booda ganda firaa iccitii kiyya dhofadhee ganduma firaa gaafachuu akka nama ganda firaa gaafatuutti naannoo sanirraa gara qaachanitti deeme gara qaachan deeme achirraa ammoo obboleessa kiyya sana eessa akka jiru qorannaa geggeessaa ture. Isa sana eegasii faana isaa gara inni deeme argadhe. Akkasitti nama karaa deemu safara karaa deemu kan karaa sana achiin karaa inni jiru sanaan darbu duukaa akka nama imala sana isaa wajjin safara deemutti isaa waliin deeme deemsa guyyaa 4tiin booda naannoo isaan jiran argadhe. Akkasittiin achis bosona seenuu danda'e jechuudha. Bakka lamatti leenjii waraanaa eegalle naannoo Odaa Roobaatii fi naannoo Qaachanitti bakkoota kanatti waraana leenjisaa turre. Kana keessatti hojii adda addaa hojjetaa turre. Hojii waggaa tokko bara 1995 finiinsaa cirrii wajjin reediyoo opereetarii irra hojjechaa ture. Reediyoo opereetarii istooruu bakka garaagaraa geessuu meeshaa achi kaasuu deebisuu isa waliin hojjetaa ture. Saniin booda immoo bara 1995 dhuma isaatirra kallattiin waraana waliin bobba'aa ture. Eegasii bara 1996 dhuma isaatirra sakattaan diinaa jalqabe. Sakattaan diinaa gaafa jalqabu nuti warri duraanii guruppii jechuun waraana keessaa baasanii yeroo yerootti dirqama nuu kennan kuni ana Gishuu Bosonaati. Ali Bashiir jedhama nama naannoo Nageellee kana. Isa jaallan kana waliin dirqama hojii iccitii dhaabaa kan biyyarraa bahanii bakka biraa deemanii hojjetan kana hojjetaa akka turre. Bara 1996 booda humni waraanaa adda bilisummaa Oromoo akka biyya Sumaaleetti gadi bahu murtiin kennamee ture. Achi keessaa nuti warri duraan hojii iccitii sana hojjetaa turre deebinee hojii sana akka hojjennu ammallee anaa fi Gishuu Bosonaa Ali Bashiirii sana waliin dirqama nuu kennanii. Hoogganoota dhaabaa sadarkaa jalqabaatiif Sheet Aliilessaa faa Abbaa Biyyaa Roobaa faa fuunee gara Manneeraatti
geessuu jalqabne. Marsaa lamaffaa deebinee ammallee jaallammadoo biyya keessa turan gara biyya Somaaleetti akka deeman bara 1996 gara dhuma isaatitti isaanis akka achi deeman haala mijeessaa fi turre. Anama kana keessatti anaaf gishuu dhaabbataa guyyaa 15 keessatti dhaynee meeshaa adda addaa faa fiduu turre. Gaafa tokko waan yaadadhu keessaa jaalgishuu narraa hafee nama hawaasaa biraatiin wajjin deemee ture. Yeroo achi deebinu yeroo mandheerarraa meeshaa fe'annee deebinu alkoolii madaan fe'anii fi madaan dhiqanii fi meeshaa adda addaa meeshaa waraanaa gaalatti feenee deemaa jirra. Keellaa guddaa Bundad jedhamutu jira daldala gannaaleeti. Duraan waraanni hin taa'u ture. Yoo nu dhufnu keellaa waraanaatu jira. Adaa keellaarra waraana jiru kana keessa irra baay'een isaanii Oromoodha. Naannoon kun naannoo Somaaleeti. Lamnee ilmee arganne kun mucaatu guddaa kaaja hangafa keenyatti arganne iyyuu isaa waggaa 3 bara 2009 biyya kana seennachuu Ameerikaa dhufne. Jaratti dhukaasee keessaa bahe. Biqilchaanis girma fuulduraatiin dambooba wajjin keessaa bahe. An kophaatti walakkaa sanatti hafe. Anama gurbaa kana dhaamsi na harka jirus jira akka isa harka jirullee jira. Dhaamsa kana isarraa fuudhee yookaan yoo inni madoo ta'ee ka dandamatu taate tirsee deemuu qaba jedhee dallawa kana jala ofirraatti dhukaasaa garas yoo achi naanna'u inni kufee jira. Amma isa bira na dabarsitee hin dabre jaallan na waliin jiranuuf duuba deebi'anii andurumatti tare. Lafti kun ganaa lafa deemsa guyyaa 15 naafa. Naannoon kun naannoo Giniriin jalaati. Bakka inni itti deemu ganaa gammoojjii Baalee kana keessa qaxxaamuree dalloon dhaquu qaba jechuudha. Hin ka'ee kophaa kiyyaa sa'a sanarraa kaasee kophaa kiyya osoo deemuu ganda namaatti goree bishaan irraa fudhadhee juusii wanni wayiikaa safaraa keessaa bitannee wanni xixiqqoo qarxaasii xixiqqoo takkatu jira. Isii sanatti bulbuladhee nyaataafillee argitee appitaayitii waan na cuftuuf isiitti naqadhee nyaataaf jedhee wanni ganda guruuf hin jiru bishaanuma kana dhugee deemuu qabadhee ka'ee deemee osoo deemuu guyyaa 15 booda ka kophaa kiyya deemu kan nama tokkotti goree nama tokko hin dubbifne malkaa Somayaa jedhamtu dhufe jechuudha. Yoo achi dhufuu soddon buulessi jechuun galaanni guutee karaa hidhee jira ce'uu hin danda'u. Of duuba deebi'uun dirqama natti ta'e.
jaallan uf duuba deebi'an damboobaa fi lalisaani fi biqilchaan jarri lachinuu wareegamteerti jedhanii gabaasan. nama 15 jaal Magarsaa Waaqoo, jaal Falmataa Magarsaa, jaal Ibsaa, jaallan nama 15 jaal Mi'eessoo gara nama jechuun nama 15 isaa walumaa galatti faana kiyya yoo ka argite jechuun wareegamu taate isallee odeeffadhaa jechaa achirraa bultii 15 booda na duukaa dhufan. Lagni immoo akka gaafa an achi dhaqee guyyaarraa dhaqee ilaalaa guutuudha. Ce'uu hin danda'u. Guyyaa galaanni gad deebi'ee ani kallattii biraatiin ce'u isaanis dhufanii na duubaan akka an naannoo san jiru dhagaan jechuudha. Dhagaanii na barbaadanii na argatuu hin dandeenye laga ce'anii anillee bishaan gad deebi'ee jira ce'ee yoo isaan mooraa dhufan anillee mooraa jaal guutamaa bira waliin dhufne jechuudha. Jalqaba yeroo dhahamu harka kana yeroo jalqabaa biyya Sumaalee keessatti magaalaa Beeydhabootti lola mootummaa wayyaanee wajjin biyya Sumaaliyaa seentee achitti lola nurratti banteen lola ganamarraa haga sa'aa 12 guyyaa yookaan sa'aa 6 akka biyya Afrikaatti beekamutti deemirratti dhahame. Manceerra bakka kana jechuudha fakkeenyaaf harka kana asmarra bakka sa'aatiitti hidhatan sana irra rukutamee rasaafni bakka lamatti baqaqee cinaanna keessaa ba'ee cinaanna keessatti hafee achi booda biyya Somaaliyaa keessa gara magaalaa Muqdishoo hospitaala ji'a tokkoof ciise booda humni waraanaa biraa kan Eertiraatti leenjifamee Asabirraa gara biyya Somaaliyaa dhufe. Humni sun bakka duraan humni kun itti bu'ee magaalaa Markaa osoo hin taane Hoobiyoo bakka jedhamu gara Noorzii irratti bu'ee humna sana nama 12 dhaqnee akka humna sana qindeessinuuf ammallee osoo madaan nan fayyin faashaa jiidhaa wajjin garasitti bobba'ee humna san fuunee gara magaalaa Baladdoowlee Dirree Xayyaaraa jedhamu walakkeessa magaalaa Muqdishoo fi Buurakamaa lamaan gidduu waraana kan achi qubsiifnee baatii tokkoof shaakala waraanaa irra turre waraana shaakalchiisaa turre saniin booda gara biyyaatti seenuudhaaf achirraa kaane. Madaan sun aga yeroo sanaatti nan fayyine lafti oo'aa dabree madaan sun dhaquncaa ture. Anaa madaa san qabu lola lammaffaa biyya seenne karaa feerfeer jedhamuun biyya Somaaliyaa keessaa gara biyya keenyaa ol seenne. Yeroo ol seennu irratti daangaa irratti humni mootummaa yeroodhaaf lolli gara baadimmeetiin ture addaan citee ture. Humni suniin kan baadimmee ture as deebi'ee odeeffannoo kenna waan dhaga'ee jiruuf karaa hidhee nu eegee humni waraanaa kutaa waraanaa lamatu naannaa san ture jechuudha. Iizii kanarra ture. Humni sun lachuu 24ffaa fi 33ffaan karaa hidhee nu eegee. Tiraaka guddaa biyya Sumaalee keessaa gara tiraaka 5 qabannee dhufnee daangaa irratti buune achi booda guyyaa 2 miilan deemne daangaa keessa eega seenne lafa isiin qabattee jirtutti seenne kaampiisitti lola banne. Wabaa jirtu! Wabaa jirtu! Arga ol! Oromiyaa! Gad! Ol! Oromiyaa! Tokko, lama, sadi! Kabiraadha nama! Akeeka bikayyaa baabal manni keenya. 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 Durree jala irratti wareegaman bakka ni keenya. Durree jala irratti wareegaman bakka ni keenya. Waboon illee gaachana qabsoo Oromooti. Waboon illee gaachana qabsoo Oromooti. Barichaanilla. 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 Balaa baranna. Balaa baranna. Injifannoo mata Oromoo. Lafti Ogaadin kun keessi akka malee ho'a.
digirii seentigireedii gara 40ti. Lafa kana keessa bishaan jirullee bishaan soogiddaati. Halkan hedduu deemnee dheebuu keessa deemaa turree bishaan mi'aan immoo bakka murtaa'e jira. Bakka kana bishaan hunda qabattee jirti. Dhaqnee isii bishaan irra jirtu ganamatti seenne jechuudha. Humna waraanaa buttaa tokko kan ajajuun seenne. Humna sanaan lola guyyaa ganama subii irraa haga guyyaa sa'aa 11 lolleen